kan ittiin jiraannu kan ittiin geggeeffamnu sagalee waaqayyooti. Raajii jechuun maal jedha sagalee waaqayyoo keessatti? Warra tokko har'a bara kakuu moofaa malee raajonni bara kakuu haaraan jiraatanii jedhu. Akka jedhu raajummaan dura fe jedhu. Warra tokko immoo Hafuura Qulqulluun iyyuu immoo bara ergamootaa darbee warri jedhanii jiru. Bu'uurumta Hafuura Qulqulluudhaa iyyuu. Kennaan raajummaadhaa kennaa Hafuura Qulqulluu keessaa tokko gaafa ta'u Efesoon 4:11 gaafa dubbifattan Qorontos 2:9 gaafa dubbiftu namni afaan raajii dubbatu namni duruu raajii miti. Xinnoo jechoota keenya kanatti nu rakkisa hiikuudhaaf jechootni jiran. Timbiitinaa nabii isa nama afaan Amaariffaatiin garaa. Raajii boojii raajii godhee kenneedha Efesoon irraa. Tiksee godhee kenne jedha. Lallabaa wangeelaa godhee kenne jedha. Ergamaa godhee kenne nama inni. Namni raajii ta'e tokko Waaqayyo namichuma raajii godha. Namni waa'ee raajii dubbatu garuu raajii miti. Kennaan ayyaanaa immoo jira. Qorontos isa duraa 12 lakkoofsa gadarraa nasiin jedhe kennoota salgan iddoo sana jiran. Asirrattis dogoggorri tokko jira. Namoonni kennaan Hafuura Qulqulluu 9 jedhu. Afaan Laatiniitiin kennaan Hafuura Qulqulluudhaan charaasmaataa jedhama. Charaasmaataa jechuun kan lakkoofsa hin qabne jechuudha. Kennaan Waaqayyo biraa dhufe waanta ta'eef lakkoofsa iyyuu hin qabu. 9 duwwaas miti, 10 duwwaas miti, 12 duwwaas miti. Jireenyuma keenyarra kan jiru nu kennaa gooftaan nu kenneedha. Jireenyumti keenya kun iji gurrii miilli kunumtu kennaa Waaqayyooti. Okay, gara wanta dubbachuu yaadetti yeroo deebi'u Qorontos sanarra jira, Roomee irra jira, Efesoon irra jira, Maatiyoos irra jira. Yoo nan lakkaa jettee kennaan 27 oltu jira. 9 utuu hin ta'inii jechuudha. Egaa raajummaanii fi raajiin garagara. Raajuunii fi raajiin garagara. Raajonni kan jedhamanii akka sagalee Waaqayyootti ija Waaqayyoo ta'aniitu Waaqayyoon dhaggeeffatanii gurra Waaqayyoos ta'aniitu waan biyya lafaa kanatti dhufuudhaaf jiru ija Waaqayyoo jalaan ilaalanii Waaqayyo irraa dhaggeeffatanii dhalootaaf ergaa kan fidanidha. Raajonni ija Waaqayyoo ta'anii gurra Waaqayyoos ta'anii waan dhufuudhaaf jiru. Raajota jechuun waan jiruun namoota waanuma margamu raajan miti kan nama dhibu. Biyyi lafaa akka barbaadde ta'aa jirti isaan nagaa raaju. Biyyi lafaa boora'aa jirti nagaa raaju. Biyyi nagaadha jedhee jira nagaan hin jiru jedhanii raaju. Maaliif isa achirraa argu waanta ta'eef isa dhufuudhaaf jiru warra ija Waaqayyoo ta'anii fidan. Lammaffaa raajota jechuun keessa namaa ija Waaqayyootiin warra dubbisanii fedha Waaqayyoo namichaaf qabu. Namni kana gochuu yaadaa jedhee yaada. Isaan immoo gaafa kadhatanii ati kana yaaddee Waaqayyo garuu kana siin jedha. Yookiin right go ittiin jechuu danda'u, deebichuu danda'u. Yookiin immoo kana keessa hin jiru ani jedha. Isaan waan biyya lafaatti dhufu duwwaa dubbisu utuu hin ta'inii keessa namaa hin dubbisu. Nan dubbisadanii garuu hin dubbisan. Dubbisi gaafa inni ittiin jedhe dubbisu. Dogoggorri tokko ammas irratti. Amma raajira taanaan mee qaalii nu baasi siin jedhu namooti. Qaalii Waaqarraa gadi finne isaa baaftaafatti. Raajota taanaan bakka yaaddeedhuma waan raajiitti dubbattu namatti fakkaata. Ofuma keetii asuma fuutee waan humnatti jettu waan ta'u wanta akkasii hin jiru. Waaqayyo sitti dubbata, Waaqayyoon dhaggeeffata, isa Waaqayyo jedhe raaja. Yoo sanan taane garuu hamilee namaatiif haasofta malee waan sun ta'uu dhiisuu danda'a. Hamilee namaatiif haasa'uun immoo hin danda'amu. Hojii Hafuura Qulqulluuti waanta ta'eef.